Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan hunda keessaniyyuu nagaaf kabajaaf jaalalli kiyya waan kanuun irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin harka qabu isin jechaa hundi keessanuu akkuma beektan jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo jechuudha halkanii guyyaa oduu walirraan citiin ammata tokkoon darban kana keessa jechuudha hanga guyyaa har'aan kanatti jirutti jechuudha. Nuti ilmatu nurraa du'aa jira, haadha nurraa ajjeefamaa jira, haadha nurraa tumamaa jira, obboleeyyan xiinxaltoonni siyaasaa, hooggantoonni siyaasaa Oromoo, gaazexeessitoonni, barataan, qotee bulaan guutumaan guututti Oromoof Oromiyaan jechuudha dararaa dhiittaa mirga dhala namaa keessa jirti jechuu biyyi keenya. Kanaaf ammooti nu gartanii nuti abbootiin keenya yeroo ammaan kanaa ilmaan Oromoo gartanii keessaa guuraa jechuudha. Namoota barbaadan warroota qaroo sabaa ta'an hunda isaanii jechuudha gama xollaayitti fuudhaa abbootiin Oromoo akka hin dhalle yeroo isaan kolaafamaa jiran keessa jirra jechuudha. Kanaaf ammoo nu dhiittaan mirga dhala namaa hagana ga'u kun irratti raawwatamaa haadha Oromoo irraa ilma ajjeesanii reeffa keetirra taa'ee jechaanii ka jiran mana tokko keessa ilma sadii irraa ajjeesaa ka jiran akkuma argitan ilmaan Oromoo irratti jechuudha duguggaan sanyii kana hin jedhamne labsiiwwan garaagaraa irratti ba'ee jechuudha. Waraanni kumaandi poost agaazii federaala milishaa poolisii mootummaa naannoo humna addaa dararaa dhiittaa hagana ga'u nurratti fayyadamaa ka jiran odoo agarru odoo dhageenyu odoo boonu gadaamessi Oromoo haati Oromoo odoo bu'aa jirtu ilmaan Oromoo jumlaadhaan jaarraa 21ffaa keessatti guyyaa tokko keessatti akkuma argitan horaaf sadii irratti nama 600-700 ol odoo nurraa fixaa jiran ilmaan Oromoo sababa dhiittaa mirga dhala namaatiin biyyarraa baqatanii gammoojjii keessatti bahara Meeditiraaniyaan keessatti ilmaan Oromoo lubbuu 1,000 olitti tilmaamaman dhabnee jirra ammata kana keessa biyya keessatti san lubbuun ilmaan Oromoo 2,000 ol kadhabaa jirru jechuudha. Ka qaama hidhatanii madaawanii sirriitti hafanii kayaala dhaban akkasuma daran jiranii jechuudha. Kanaaf nu ammooti nu ilmaan Oromoo yeroo ammaan kana odoo dhiittaan mirga lamaa kun hundi nurra gahaa jiru saba keenyaaf har'aan tana hadoonnee quuqqamnee dhukkubsannee yaada gaarii gumaachuu yeroo qabnutti har'aan tana biyya alaa keessa tennee warroota diyaaspooraa keessattuu warroota gama sooshaal miidiyaa irratti bahanii viidiyoo waraaban jechuudha. Isaan kanaaf dhaamsa tokko dabarsuun barbaada osoo waan kana bira hin tuqne bira hin darbu jedheetiin wanni an jechuu barbaadu tokko maali? Fakkeenyaaf nu biyya baqaa keessa jira, Awurooppaa keessa jira, waayifaa bilaashitti arganna jechuudha. Intarneetaa haala salphaa ta'een arganna jechuudha. Intarneeta haala salphaa ta'e argannu kanaan har'aan tana saba keenya jidduutti gaaga'ama guddaa kana hin jedhamne uumaa jirraa jechuudha. Kana jechuun ammooti nu Oromoon safuu qaba, Oromoon aadaa qaba, Oromoon adaba qaba, Oromoon sirna qaba, Oromoon saba isaa ka ilma isaa gadaamessa isaa keessa dhaleetii miti ilma isaa ka guddifate guddifachaadhaaf Oromoon kabaja qaba. Kanaaf har'aan tana nuti Oromoon abbaan keenya tokko, lafti keenya takka, lafeen keenya takka, dhiigni keenya tokko, biyyi keenya tokko, aadaan keenya tokko, seenaan keenya tokko waan kana hundaan walitti hidhamnee abbaa tokko irraa dhalannee as geennee barannee qaroomnee saba keenya biyya keenya har'aan tana fayyadu waan hawaasa keenya ijaaru waan saba keenya ijaaru godhuudha qabna malee waan saba keenya facaasu saba keenya diiguu fi saba keenya keessatti gaaga'ama uume akka sabni keenya har'aan tana gartanii atteeshiniin isaanii hatamee walirratti duuluuf qofa warri gochaa jirtan hatattamatti jechuudha akka irraaf qusattan kun dhaamsa kiyya jechuudha. Maaliif akka jennu taate isaan kunis yoo ka dogoggoranii dubbii takka guyyaa takka dubbatan taate namoonni kennas silaa namni tokko dubbate ni arrafama yeroo affamu sanitti ammoo namni kun morkii seenee imooshinaal ta'ee daranuu hooggantoota jaarmoota siyaasaa Oromoo jaarmoota siyaasaa Oromoos hooggantoota xiinxaltoota siyaasaas aktiivistootas miidiyaalee Oromoo kana hunda gargar kutaadhaan amantaadhaan baasuu fi Oromoo diiguudhaaf warroota deemaa jiran miidiyaas haa ta'u namoota dhuunfaas haa ta'anii hooggantoota siyaasaas haa ta'anii hundi isaanii jechuudha akka waan kanarraa if qusatan jechuudha. Nuti haadha nurraa du'aa jira, haadha nurraa ajjeefamaa jira. Kun dhaamsa kiyyaa dhaamsa gartanii safuu Oromummaa kabaja Oromummaati waan kanarraa atattamatti if qusadhaa warroota waan akkanaa dubbatan ammooti nu ilmaan Oromoo akka isaan sheer kooment laakiin goona jechuudha. Kara keessaatiin illee gorsa uummata kana kara keessaatiin gorsa isinis imooshinaal taatanii gartanii hawaasa kana diiguuf hin deemina. Nuti dhiigan nu jigaa jira dhiigni ilmaan Oromoo kun bishaan jigee ta'ee akka hin hafne dhiiga saree ta'ee akka hin hafne nuti ilmaan Oromoo bakka jirru tokkummaadhaan harka wal qabannee diinota hedduu qabna bu'aacee hedduu nu eeggata gaara guddaa kana dhiibnee irraan ba'uudhaaf tokkummaa fi walitti masakamuun keenya barbaachisaadha isin jedha kan akkasumatti irra taraa ulfaadha wayyamaa isin jechaa jechuudha. Qabxiin kiyya kan lammaffaa maalidha hundi keessan akkuma beektan jechuudha
jilli yaa'iin koora hooggantoota siyaasaa Oromoo Atlaantaa jechuudha Joorjiyaatti qophaa'e jechuudha. Hundi keessanuu akkuma beektan bifa gaariidhaan kun jalqabbii isaatii bifa gaariidhaan eegalee eegaltii isarratti ammoo tinuu jaarsota biyyaa abbootii amantaa hooggantoota siyaasaa hooggantoota jaarmayoota siyaasaa Oromootii fi akkasumas namoota jaarmaya deeggaraniif hin deeggarre hawaasa Oromoo hunda Oromoof Oromiyaa kan keessatti hammate kan calaqqisiisu kan ilmaan Oromoo keessatti abdii guddaa fi onnee guddaa nu keessatti hore akkasumas diina garmalee naasisee diina garmalee rifachiisee mootummaa kanarrattis gaaga'ama kana hin jenne kan irratti uume jechuudha. Kuni jalqaba. Jalqabni isaa kun ammoo tinuu bifa nama gammachiisu bifa nama hawwateen xumuramuun isaa kun ammoo tinuu ilmaan Oromootiif abdii guddaa nu ta'a itti fufiinsas qaba jedhee yaada jechuudha. Kanaaf koorri Atlaantaa kun ammoo tinuu gartanii seenaa duudhaa Oromoo seenaa Oromootii fi akkasumas dimokiraasii walqixxummaa sirna gadaa Oromootiif sirna gadaa Oromootiif jechuudha. Sirna gadaa Oromootiif jechuudha kan qophaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf sirni gadaa Oromoo kun wanta jennu maalidha seenaa keenya ka durii duudhaa keenya ka durii irra deemaa furmaata gartanii qabsoo ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana harka qullaa dhumaa du'aa ajjeefamaa reebamaa hidhamaa jiran kana akkamitti furmaata itti kennuu dandeenya yookaan qabsoo tana mataa maruu dandeenya ilmaan Oromoo bilisummaa dheebuu bilisummaa kana isaan obaasna isaan dhaalchisna yookaan ammoo tinuu biyya teenya bilisummaa fi walabummaa biyya teenya akkamitti fiduu dandeenya ka jedhu irratti hawaasa Oromoo abbootii amantaa jaarsolii awwalii hunda kan keessatti hammate ka jechuudha furmaata ni fida jennee ka yaallu jechuudha. Wanta kana jennu jechuudha tokkummaan isaaniitii fi simannaan isaaniis goolamni isaanii adeemsi isaanii hundi kan nama gammachiisu. Kanarraa ammoo tinuu warroonni komii fi adda addaa qaban hedduutu jira jechuudha. Maalidha komiin isaanii jechuudha hooggantoonni jaarmayoota garee achirratti hin dhiyaanne akkasumas abbootiin amantoota garii tokko tokkos hin dhiyaanne jedhanii warroonni gartanii holola addaa tokko bananii waan kana laamsheessuudhaaf yookaan dura dhaabbachuudhaaf fedhii guddaa qabantu jira. Isaan kun ammoo tinuu gartanii Oromoodhaaf yoo ka yaadan taate wanni kun Oromooti. Yoo ka dhugaa dubbannu taate jechuudha. Wanni kun ka sabaati, ka Oromooti, ka hawaasati. Waan kanarratti silaa har'aan tana isaan affiinuu na feeramne jedhanii manatti hafuu doon taane waan kana silaa har'aan tana warra qindeessee hawaasa kana hirmaachisuu danda'u malee har'aan tana waan kanarraa komii warroota dhiyeessan jedheetiin hin yaadu ture jechuudha. Maaliif waan Oromoo ta'e Oromoo walitti qabu ka Oromoo mataaf miila walitti nu qabee bilisummaa fi walabummaa Oromootiif mariin kun gaggeeffamu eega ta'e dirqama namni tokko qooda dhaqee irraa fudhachuun dirqama isaati jechuudha. Anama fakkeenyaaf maatii kiyya keessa jechuudha haadhaaf abbaan kiyya fakkeenyaaf obboleessi kiyyoo kana irraa du'u taate haga inni xalayaan irraa na erganii obboleessi kiyya du'eetti kottu jedhanii naaf feeranii obboleessi kiyya yoo cira qabaate gammachuu gaddallee yoo qabaatu taate jechuudha maatii kiyya faamilii kiyya haga ta'etti jechuudha maaliif na feerini ani dhageenye ani dhufne jechuulleen barbaachisaa natti hin fakkaatu akkasuma gartanii warroonni holola adda addaa oofaa jiran jechuudha argaatuma dhagaa jira jechuudha. Nuti torban lamaan darban kana keessa jechuudha warroonni gariin saboota biraatti walitti nu buusuudhaaf dhagaa isin buqqisaa hin jiru jechuudha. Nurraa dhaabbadda. Nu sa'aatii ammaa kana wanti harkaanu qabdu dhiiga ilmaan Oromoo jigaa jiru kana gatii isaanii kafalchiisnee lubbuun isaanii gatii itti bahaa jirtu gootota Oromoo tana ta lubbuu isaanii qaalii jaalatan har'aa tana qabsoo cululuqtuu tana finiinsanii asiin gahan kana furmaata itti godhuudhaaf Oromoon bakka jirtu beekaan Oromoo hayyuun Oromoo hundi wal gahee waan kanarraa marii gochaa jira. Mariin kun ammoo ka jalqabaati malee ka xumuraatii miti. Akka itti fuulduraa fi itti fufu hundi kennayyuu wajjin akkam argaa jiru jechuudha. Kanaaf ammoo tinuu kana furmaata itti godhuudhaaf ilmaan Oromoo tokkummaadhaan harka wal qabachuun bifa tarsiimootiin wal ijaaranii wal qindeessuun bilisummaa fi walabummaa saba keenyaatiif jennee mataa walitti qabachuun ammoo tinuu adda dureedhaan barbaachisa. Kanaaf wanni ani sidhaamu maalidha? Yaa Oromootiyyaa wal komachuu wal dura dhaabbachuu quba walitti qabu haadhiif nu haalu ga'uuti. Har'aan kana diinota hedduu qabna nuyi. Isaan watan akkana wal nyaadhu isaaniif gammachuudha yookaan ammoo tinuu isaan karaa nu hin beeynen wal ijaaraa jira wal qindeessaa jiran ta'uu danda'a wal ijaarallee jiranii kanaaf akka biyyattii sanitti yoo ka deemnu taate sabaaf sablammii biyya san keessa yeroo ka fudhannu taate qabsoon Oromootiif qabsoon nu godhaa jiru sochii nu gochaa jiru kennaaf keessanitti gonkumaa walitti dhufu jechuudha. Maaliif yoo ka jennu taate koorri amma akka qophii Atlaantaa fi Landan irra qophaa'e kun akka saba biyyattii san keessa jirutti akka maajoritiitti jechuudha adda dureedhaan Oromoodhaa jechuudha. Kun nu onnachiisaa abdii nu keessatti tura. Kanaaf waan kana nuun ilmaan Oromoo deeggaruudha qabna. Qabsoo nama godhamaa jirtu tun akkamitti gaba bifa hidhannootti jijjiiramuu dandeetti. Bifa hidhannootti wata jijjiiramtu kana akkamitti socho'uu qaba waan jedhu irrattis mariin guguddaan babal'aan godhamaa jiran natti fakkaate. Kanatti haasuudhaan
Oromoon maal jedhaa abbaan waan facaafatee haamataa jedhe Oromoon. Abbaan waan facaafatee haamata wata jennu kan ammoo warroonni amma jechuudha holola oofaa jirtan kan burganama itti salfattan ta'uuf deemtanii jechuudha. Kanaaf kan akkasii xumuraa kanatti ansee wanni dhaama tokkoffaa maali? Oromoon maal godhuudha qaba? Sa'aatii amma furmaanni nu qabnu qawwee. Eega qawwee jennee Oromoon waraana cimaa waraana jabaa tokko uumachuun barbaachisaadha. Kana akka godhuu danda'u qophiin koora Atlaantaa yeroo ammaa kana eegale hayyoota Oromoo bultoota Oromoo hooggantoota jaarmaa Oromoo keessatti hammate kun akka inni wantoota kana godhuus abdii irraa qabna jechuudha. Kanaaf kana jechuun ammoo tinuu maalidha? Waraana jabaa fi cimaa nu uumannu kun kan gartanii siyaasarraa walabate. Siyaasarraa walaboota jennu nuti Oromiyaa bilisoomte Oromiyaa dimokiraatomte uumuudhaaf yoo ka deemnu taate waraana Oromoo jabaa cimaa kan siyaasarraa bilisa ta'e. Fakkeenyaaf siyaasarraa bilisoota jennu guutumaa guututti jechuu kiyyaa miti. Bakka walitti dhufantu jira bakka jara dambaantu jira jechuudha. Fakkeenya biyyoota akka Ameerikaa fudhadha. Paartiin federoo dhufee tarreellee kan bulchu waraanni ifiin kan ifiif bulchuu qaba. Waraanni sun kan uummataati nageenya biyyaa faayidaa saba isaa biyya isaatii fi nageenya biyyattii walixxummaa dimokiraasii biyyattii sanii eebsisu jechuudha. Waraana cimaa akkasii ka gartee Oromoo fi Oromiyaa hundi harka keessaa qabdu ka Oromoo ka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf waraana akkasii uumachuun nuti dirqama jechuudha. Kana waan jecha nuti ammoo ilmaan Oromoo wanni uumamuudhaaf deemcha bakka jiru qopheessine dhiiga ilmaan Oromoo jigaa jiru kana agartanii dhiiga aanuuf qophii godhuu qabna isin jedha galatooma ulfaadha. Kanaaf ammootinuu wannan tokkoffaa isin Oromootii dallaaluu hin ta'ina. Jechuun maali? Obboleeyyan kiyya. Dallaala jechuun fakkeenyaaf nama irraa bitutti katti gurguratu larlee maallaqa nama nyaatu jechuudha. Kara lachuyyuu bakka tokko dhaabbatee kanarraallee kanarraallee jechuudha. Dallaala nuti hin ta'ina. Yaa ilmaan Oromoo hin gurguriina obboleeyyan kiyya. Kana isin dhaama dhiigni ilmaan Oromoo dhiiga isaa kan ta'ani jechuudha. Oromoon gaafii keessan akkuma beektan nuti yeroo ammaan kana haala emerjensii keessa jirra. Kanaaf furmaata itti godhuudhaaf tokkummaan keenya mataa walitti qabachuun wal jaallachuun wal kabajuun naamusa qabaachuun tafuu qabaachuun waan hunda dura barbaachisaadha. Walaa kabajnuu wal dura dhaabbachuu haadhiisnu isin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa naajiraadhaa injifannoo kun uummata Oromooti daawun wayyaana isin jedha naajiraadhaa galatoomaa.